sagantaa afaan oromooti. Dr. Abarraa Olaanii ispeeshaalistii fayyaa daa'immanii fi ijoolleeti. Kitaaba mata dureen isaa bu'uura fayyaa daa'immanii jedhu barreessanii dubbistoota biraan ga'anii jiru. Dr. Abarraan hawaasni waa'ee fayyaa daa'immanii ilaalchisee gaaffii walfakkaataa waan kaasaa jiruuf kitaaba hubannoo walfakkaataa kennu barreessuun fayyaa daa'immanii eeguuf kunuunsuuf murteessaadha jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan. Kitaaba kana gulaaluu isaanii kan himan barreessaa ogeessi fiilmiif ogeessi fayyaa Yeeyyis Birruus barbaachisummaa kitaabota dhimma fayyaa daa'immaniitti fuuleffatanii dubbatanii jiru. Naakor Malkaatoo Amborraa ogeeyyii kana dubbisee gabaase. Aadde Burtukaan Laggasee magaalaa Amboo keessa jiraachuu dubbatu. Akkaataa itti ijoollee isaanii guddisan irratti waan jedhan qabu. Ijoollee afurin qaba, ijoollee afurin guddisaa jira. Ijoollee kana yeroo guddisnu waan baay'eetu mudata. Yeroo isaan dhukkubsatanii baay'ee sammuun keenya dhiphataa hin jeeqamna. Dhukkuba garaa kaasaa fa'aa kan akka qii fa'aa mallattoo adda addaa yeroo argisiisu baay'ee nu dhiphisa. Egaa kanaaf otoo kitaaboleen barreeffamanii jiraatanii isarraa dubbisnee dabnee bira ga'uu dandeenya. Dabnee ogeessa fayyaa biraanis ga'uu dandeenya jennee yaadna. Gaaffii Aadde Burtukaaniif deebii qabatanii namni dhufan Dr. Abarraa Olaanii jedhamu. Isaan ispeeshaalistii fayyaa daa'immaniif ijoolleeti. Yeroo ammaa kanas hospitaala riiferaalaa Shaashamannee keessatti tajaajilaa jiraachuu bilbilaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Baatii darbe keessa kitaaba ogummaa isaaniin wal qabatu mata dureen isaa bu'uura fayyaa daa'immanii jedhu maxxansiisuun dubbistoota biraan ga'anii jiru. Kitaaba kana barreessanii xumuruuf yeroo baatii 6 hanga waggaa 1 isaaniitti fudhachuu dubbatan. Dr. Abarraan sababaa kitaaba kana barreessaniifis akkasitti ibsu. Kan kanaaf nama kaase tokkoffaan hawaasni keenya gaaffii maatii hedduun wal fakkaatan. Waa'ee maatii, waa'ee daa'imman maatiin tokko waa'ee daa'imman barbaada yeroo hedduu wal fakkaata. Kana gochuuf immoo beekumsa wal fakkaataa qabsiisuuf immoo kitaaba barreessuun barbaachisaadha. Fayyaa daa'immanii ilaalchisuun wantoota bu'uura ta'an irratti beekumsaa fi hubannoo wal fakkaataa ta'anii fi ga'aa kan akka taasisuuf. Beekumsa wal fakkaataa ta'an kitaabaa hin taasisuun immoo bifa kitaabaatiin wanta wal fakkaataa ta'e hawaasa biraa beeksisuun barbaachisaadha jechuudha. Sadarkaa daa'imni tokko dhalatu jalqabee amma umuriin isaa ijoollummaa dhaqqabutti akkasumas mirga isaa wajjin wal qabatee wantoota hedduudha kan as keessatti eeramanii jiranii. Qabxiiwwan kana keessaa hedduu barbaachisoo kan ta'an isaan kami? Mata dureen adda addaa kun maatii adda addaa biratti barbaachisummaa adda addaa qabu. Maatiin mata duree tokko sirriitti barbaadan jiru. Maaliif dhimmi sun waan isaan ilaallatuuf. Maatiin immoo dhimmi sun baay'ee isaan ilaallatee jiru. Fakkeenyaaf maatiin kanaan dura daa'ima qaban tokko daa'imman ijoollummaa isaanii ji'a tokko sa'a meeqa akka rafan akkamiin akka raffisuu qaban kadhatanii hanga sa'aatii meeqaatti akka bobbaa baasuu qaban akka fincaa'uu qaban halluun daa'immanii yoo bifa keelloo ta'e maal akka gochuu qaban halluma kanayyuu bifa keelloo ta'uu qaba yoo adda baasuu dandeetti wal jaali. Wantoota kana irratti garaagarummaa qaba hawaasni akkasumas immoo dhibeewwan sasalphaa ta'an kanneen manatti yaalamuu danda'an daa'imni isaanii irratti yoo mul'ate wanta gochuu qaban kan beekan jiru kanuma hin beekne jiru. Fakkeenyaaf daa'imni tokko bulgaafata taanaan ammaan bulgaafata taanaan maal akka gochuu qaban kan beekan jiru kan hin beekne jiru. So qabiyyeen kutaa kitaaba sanaa maatii biratti garaagarummaa qabaachuu danda'a. Haala beekumsa maatii biratti. Dabalataan immoo osoo maatiin tokko akka salphaatti ilaalanii erga sadarkaa isheen dhageeffatu kan adda ba'an jiru. Itti yaaluu danda'an achumatti akka yaalan yoo kan kallattii itti agarsiisan. Dhibeewwan immoo dursanii adda baasanii gara mana yaalaa geessan kan agarsiisu jira. Akkasumas immoo namoonni maatii reefu godhatan namoonni gara fuulduraatti gahan godhachuu yaadan amaloota umurii daa'immanii keessatti dhufan amaloota adda addaa fi haala guddisa daa'immanii irratti hubannoo waliin akka isaan qabaatan kan kallattii agarsiisudha. Dhibeen daa'imman yeroo baay'ee ittiin gara hospitaala keessanii bakka isin jirtanii dhufanii maali? Maatiin maal gochuu qaba? Akkamiin eeggannoo gochuu qaba? Asirratti maal jettu Dooktar? Dhibeen akkanaa kun akkuma addunyaatti dhibee baay'ee bal'aadha. Walii galatti akka dhibee bal'aa tasaatti yaadamu warri kun. Bishaan adda addaa keessa bishaan qotamee jiru. Bishaan wamara keessa immoo meeshaa guddaa beessa seenuu ukkaamamuu jechuun tasa wantoonni gara ujummoo qilleensaa seenuu kufaatii abiddaan wayii bulluqa adda addaan gubachuu balaa konkolaataa adda addaa qorichoota adda addaa summii mana keessa jiran fakkeenyaaf wanta akka qorichaa wantoota jiran qorichaa ramaan jedhaman dawaa adda addaa mana yaalaatti kenname ijoolleen akkuma waan nyaatamutti fuutee afaan keewwatti wantoonni kun akkuma maqaan isaa ibsu balaadha garuu balaawwan kana maatiin daa'immaniif kunuunsa gaarii kennan wantoota aboo ergocha hambisuun danda'amanidha. Daa'imman waggaa tokko gadii kan lubbuu dhabsiisu dhibeewwan daa'imman uumamaan qabaniin dabalata ukkaamamuu tokko haala rashiitiin daa'imman amma waggaa tokkotti fakkeenyaaf garaadhaan rafuun qaban dugdaan malee daa'imman waliin siree tokko rafuu akkasumas immoo uffata adda addaa daa'immatti baay'isanii dabalataan immoo
daa'imman waggaa 5 gadi wantoota isaanii nyaataman wantoota akka baaqelaa, boqqolloo, atara, wantoota akka karameellaa, wantoota akkasii daa'imman waggaa 5 gadi hin eeyyamamu. Daa'imman tasa osoo asiifachi fiiganii nyaatu, osoo taphatanii nyaatu, osoo deessanii nyaatu. Yeroo kana immoo wantoonni tasa ujummoo qilleensaa ta'e keessatti fayyaa daa'immanii keessatti immoo inni faatii dhibee tokko hambisuudha. Daa'imman kunuunsa barbaadan keessaa tokko immoo eegumsa. Haala gabaabaa ta'een kitaaba kana keessa amma ta'e jamaatii kan akka dhimbana jedhe akka yaadutti isee kaa'eera. Barreessaa ogeessi fiilmiif ogeessi fayyaa Yeeyyis Birruu ogeessota fayyaa biroo 2 waliin kitaaba kana gulaaluu isaa bilbilaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himee jira. Yeeyyis faayidaa bu'uurri fayyaa daa'immanii barreeffamuun hawaasaaf ni qabaata jedhu kunootti. Kitaabni Dr. Abarraa Olaanii bu'uura fayyaa daa'immanii jedhu kun kitaaba baay'ee hawaasaaf bu'a qabeessadha. Kitaaba kana yoo bitatan baay'ee bu'aa buusuu danda'a. Sababni isaa dhaabbanni fayyaa addunyaa yookaan ministeerumni fayyaa biyya keenyaa kan inni irratti hojjechuudhaaf yeroo baay'ee taasisu erga miidhamanii tajaajiluu osoo hin taane osoo hin miidhamin ittisa irrattidha. Sababa ta'eef erga namni tokko miidhamee ka'ee gara mana yaalaa deemee gargaaruu irra hawaasni bifuma salphaatiin tajaajila barbaachisu akka ofii isaatiif gochuu danda'u. Nan faarmaakooloojikaalii kan jennu tajaajila qorichaa, tajaajila daawwaa yookaan tajaajila maskee ta'uu danda'a. Utuu ogeessi fayyaan tokko biratti hin argame haala kallattiidhaan bifa salphaatiin akka inni daa'ima isaa lubbuu oolchuu danda'udha. Kitaabni akkasii hawaasaaf maal bu'aa buusa kan jedhuu fi ogeessonni baay'een yoo kitaaba akkasii barreessan bifa salphaatiin hawaasni keenya barachuu danda'a yookaan dhibee kanarraa baraaramuu danda'a. Sababa ta'eef hawaasa keenya bu'aa guddaa buusuu ni danda'a jedhee kan yaadu. Hawaasni keenya baay'een ogummaa garaagaraa keessa jira, sadarkaa garaagaraa keessa jira, haala garaagaraa keessa jira. Kana keessa taa'ee akka ogummaa isaatiitti hojii idilee isaatiin kanatti akka inni hawaasa isaa waan danda'e akka inni gargaaruu barbaadudha kan inni dubbachuu barbaadu. Fakkeenya yoo fudhannee kitaabonni gabaarra jiran oduu duriidhuma baay'inaanii, asoosama baay'inaanii, walaloodhuma baay'inaanii. Dhuma diinagdee irratti namni jiru bifa diinagdee ofii ittiin jijjiirrachuu danda'an irratti ogeessi diinagdee tokko yoo barreesse gama xiinsammuu wajjin wal qabatu, gama filoosoofii wal qabatu, hawaasa isaanii tajaajilu yookaan wanta qaban kitaabarra yoo ol ka'an muuziyeemii ta'ee darbuu wanta danda'u hawaasa keessanii akka gargaarsanii yaada jedhuun dhaamuu barbaada. Maxxansi lammaffaa bu'uura fayyaa daa'immanii gaaffilee maatiif qaamolee hawaasaa garaagaraan ka'aa jiran kanneen biroo hanga danda'ametti deebisuun akka lakkoobsa Itoophiyaatti fulbaana bara dhufuu jechuunis 2014 booda dubbistoota bira gahaa jechuun Dr. Abarraan dubbatanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee haga sa'a 3tti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii booruutti walitti deebina dhaggeeffattoota keenya nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.